Welcome. This is strategic management chapter 2, all about the business vision, mission, and objective. So, jira jirtu hordoftoonni konkirtiyoo har'aa chaaptarii lammaffaa strategic management barattoota business management, marketing management hordoftoota ta'anii koorsii major course ta'e chaaptarii lammaffaatiin walitti dhufneerra. Yeroo darbe chaaptarii tokkoffaa waa'ee introduction to strategic management kan jedhu ilaallee turre. Kanaaf har'a immoo chaaptarii lammaffaa business vision, mission and objective kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Ammas warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan chaanalii keenya subscribe gochuu jajjabeessuu hin dagatina. Viidiyoon kun barattoota yuunivarsiitii biraa jiraniif akka qaqqabu barbaadan immoo share gochuun akka isaanis fayyadaman akka gootan kabajaadhaan isin affeera. Kallattiimaan gara barnoota keenyatti seenaa jechuudha. So, where there is no vision, the people perish, and an organization without mission, vision, objective is not an organization. It is simply a collection of individual or resources. Kana jechuudha namni kaayyoo hin qabne yookaan namni vision hin qabne akka nama du'eetti yookaan immoo nama hin jirretti yoo ilaalamu dhaabbanni tokko mission, vision fi objective mataasaa hin qabu taanaanii simply akka walitti qabamaa namootaa yookaan walitti qabamaa risoorsii tokkotti ilaalamaa jiru. Kaayyoonni yeroo baay'ee dhaabbanni tokko mission, vision fi objective hin qabu taanaan akka walitti qabamaa namootaa yookaan immoo risoorsiitti ilaalama jechuudha. Walitti qabamaan namootaa akkasumaan objective tokko malee yookaan immoo mishinii tokko malee kan walitti qabaman yoo ta'e hojiin hojjetamu hin jiru jechuudha. Kanaaf dhaabbanni kamiyyuu mission, vision fi objective mataasaa qabaachuun dirqama akka ta'e nutti hima jechuudha. Again, when we come to the vision statement, marree gaafa vision statement jennu maal jechuu keenya? Here, what is vision? Jalqaba waa'ee vision statement ilaaluun keenya dura vision in mind kan jedhu ilaaluun baay'ee murteessaadha. So, vision jechuun it is a goal-oriented mental construct that guidelines a people behavior. Goal-oriented mental construct kan sammuu keenya keessatti kaayyoo nuti galma geenyu sana yookaan galma gahuu barbaannu sana sammuu keenya keessatti picture isaa draw goona jechuudha jalqaba. Dhaabbanni keenya gara fuulduraa maal ta'uu danda'a yookaan immoo maal ta'uu barbaada kan jedhu mental map isaa erga sketch goone booda gara waraqaatti yookaan gara lafaatti buufna jechuudha. Isa sanaani vision kan jennu dhaabbanni keenya gara fuulduraa maal ta'uu barbaada kan jedhu deebiin kan nu deebisu vision statement jennaan yookaan immoo vision jennaan. So it is a picture for which people are willing to work. Kanaaf image yookaan fakkiin namoonni dhaabbata sanaa galma gahuu barbaadan yookaan galmaan geessuu barbaadan kan akeeku visionidha jechuudha. It is a dream of desire. Kanaaf dreamidha jechuudha. Abjuu gara fuulduraa yookaan dhaabbanni keenya ta'uu danda'u kan nu akeeku vision jennaani. So this vision is what the frame or a firm or a person would ultimately like to become. Kanaaf ultimately gooliin keenya yookaan dhaabbanni keenya maal ta'uu barbaada? Eessatti arguu barbaanna kan jedhu vision jennaan. It is a theme which gives a focused view of a company. So the vision statement is a statement of the future model you are working toward. Kanaaf vision statement gaafa jennu immoo statementii future model yookaan fuulduree keenya nu akeeku maaliif hojjennu maal galmaan gahuu barbaanna kan jedhu fuulduree keenya kan akeeku vision statement jennaan jechuudha. Vision statement. Kanaaf vision jechuun dhaabbanni tokko gara fuulduraa maal ta'uu qabu kan jedhu akeektuu yoo ta'u kan fakkii yoo ta'u vision statementiin immoo future model keenya kan ittiin keenyu jechuudha. So in short it is an outline what an organization wanted to be jechuudha. Gara fuulduraa organization keenya maal ta'uu barbaada yookaan immoo maal irra gahuu barbaada kan jedhu kan akeeku it is simply what a vision. So the vision must be convincing, inspiring and making people want to join the organization. Kanaaf visionin tokko maal ta'uu qaba? Amansiisaa ta'uu qaba. Inspiring kan namoota kakaasu ta'uu qaba jechuudha. Maaliif? Namoonni gara dhaabbata sana keessatti akka harkifaman kan taasisu ta'uu qaba. If a vision is vivid and meaningful enough, people can do outstanding thing to bring realization. Kanaaf visionin keenya clear ta'ee meaningful ta'ee taanaan namoonni hojii sana akka abdiidhaan hojjetanii galmaan gahinsa isaatiif akka raawwatan isaan gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf the charity working with the poor might have a vision statement which reads as a world without poverty. Fakkeenyaaf dhaabbanni chaaritii tokko kan namoota hiyyeeyyii gargaaru tokko viijiniin isaa maayinni gara fuulduraa
wanta hiyyummaa jedhamu kana addunyaa kanarra balleessu. Kanaaf vision statementiin isaanii charity organization tokko gara fuulduraa hiyyummaa waan jedhamu lafa kanarra balleessu ta'a jechuudha. Want to be the most successful airline in Africa. Fakkeenyaaf airline in Itoophiyaa vision isaa inni guddaani gara fuulduraa Afrikaa keessatti successful airline company ta'uudha yookaan immoo dorgomaa ta'uudha jechuudha. Dorgomaa ta'uudha. Inni kuni it is what the vision statement. The vision statement. So the vision is the hope for the reality to be. Kanaaf hope jechuudha. Abjuu jechuudha. Dream jechuudha. Maaliif gara fuulduraa kana ta'uun qaba. Reality nuti arguu barbaadnu gara fuulduraa isa kana. So therefore it's the hope that reality to be to replace the reality that is. So future of an effective vision statement jedhuun kanaaf vision tokko vision statement tokko effective ta'uudhaaf amaloonni yookaan ulaagaaleen inni guutuu qabu jira. Tokkoffaa clarity in the lack of ambiguity. Clear namni kamiyyuu hojjetaan dhaabbata isaanii hundi kan hubachuu danda'uu fi ambiguous kan hin taane ta'uu qaba. Inni kan vivid the clear picture qabaachuu qaba. Image clear ta'e qabaachuu qaba. Description of bright future gara fuulduraa maal ta'uu akka barbaadu clearly depict gochuu qaba. The memorable and engaging wording sammuu keessatti kan qabamu qaba. Kan attractive wordii attractive ta'e yookaan immoo jechoota attractive ta'een barreeffamuu qaba. Inni taan immoo realistic aspiration namoota kakaasu kan danda'u ta'uu qaba. Alignment with organizational value and culture. Organizational value fi culture dhaabbata sana wajjin kan deemu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf viizhiniin keenya aadaa yookaan barmaatilee naannoo sana wajjin hin deemu taanaani galmaan geessuudhaaf nu rakkisuu danda'a. So inni taan immoo mission statement dha. What is the business mission? Mission statement ilaaluun keenya ammas what is mission? Mission jechuun immoo maal jechuudha? Historically, mission is associated with Christian religious group. Yeroo duraatiif jechi mission jedhu mission Christian religious irraa kan dhufe haa ta'u malee yeroo booda gara wanti dhaabbanni tokko suni ta'uu qabu itti geeddarame jechuudha. Therefore, for many years, missionary was assumed to be the person on specially religious mission. The word mission dates from 1598 originally from Jesus sending mission, Latin for act sending a member abroad. Kanaaf akka amantaatti fudhatama ture jechuudha. Missionary gaafa jennu jechi mission jedhu jecha missionary jedhu kanarraa kan fudhatame ture jechuudha. Haga bara 1998 baroota kanneenitti fayyadamaa turan jechuudha. Garuu gara dhaabbatatti gaafa jennu mission jechuun define the fundamental purpose of an organization, describe what it exists and what it does to achieve its vision. Kanaaf why it exists dhaabbanni tokko maaliif hunda'e kan jedhuu fi maal hojjetaa visionii sana galmaan geessuudhaaf maal hojjechuu qaba kan jedhu kan deebisu mission statement keenya jechuudha. Kanaaf hiikoo visionii keenyaati jechuudha. Visionii keenya galmaan geessuuf wanti nu barbaachisu missionidha jechuudha. So mission is very broad and a general statement about the basic purpose of an organization. It is a declaration of the organization purpose or clarify the purpose. Now, kaayyoon organizationii yookaan dhaabbanni tokko hundeeffame maayinni kan jedhuu fi adeemsa inni viizinii dhaabbata sanaa gara fuuldura dhaabbanni sun maal ta'uu qabu kan jedhu kan deebisu mission statement jennaan jechuudha. So the mission statement often contain the following: purpose and the aim of organization. Maaliif hundeeffame? Aiming isaa maayinni, kaayyoon isaa maayinni kan jedhu keessatti qabaachuu qaba mission statement tokko. Inni lammaffaa responsibility of the organization toward this stakeholder. Stakeholder jechuun abbaa gahee jechuudha. Yookaan immoo warroota gahee qaban dhaabbata sana keessatti warroota gahee qaban sana itti gaafatamummaa isaanii agarra sadarkaa fudhachuu danda'u qabaachuu qaba mishiniin tokko jechuudha gaafa barreeffamu. So the characteristics of the mission statement or effective mission kan jennuuni amaloota torba qaba. Inni tokkoffaa visible. Visible gaafa jennu always aim high but it should not be impossible statement. Visible bakka aimiin keenya yookaan immoo dhaabbanni sun gaafa hundaa'u why it exists gaafa jennu clear ta'uu qaba. Yookaan immoo waan guddaa kaayyeeffachuu qaba. Waan guddaa kaayyeeffachuu qaba gaafa jennu garuu wanta nuti humna keenya ol ta'e kaayyeeffachuu hin qabu jechuudha. Inni lammaffaa realistic and achievable. Wanta galmaan gahuu dandeenyu, wanta real ta'e, wanta gara qabatamatti geeddaramu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Precise should not be narrow to restrict the organization achievement. Nor should it be too broad that makes it meaningless. Precise gaafa jennu too narrow ta'uu hin qabu, garmalee dhiphachuu hin qabu, akkasumas garmalee bal'atee nu rakkisuu hin qabu. Clear gaafa jennu namni kamiyyuu
understand godhee gara actionatti geeddaruu kan danda'u ta'uu qaba jechuudha. Again motivating kaka'umsa kan uumuu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Hojjettoota dhaabbata sana kan si'eessu kan kaka'umsa itti uumuu ta'uu qaba jechuudha. Not only hojjettoota kaastamarii dhaabbata sanas kan kakaasu ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas distinctive holistic creative an important distinction in public mind. Yaa distinctive gaafa jennu immeejii public mind sana keessatti yookaan kaastamarii keessatti kan turuu danda'u ta'uu qaba. Kan dafii seenii bahuu hin qabne ta'uu qaba jechuudha. Indicate a major component of strategy along with the organizational purpose should indicate a major component of strategy to be adopted. Yaa strategy dhaabbanni sun follow godhu gool yookaan aimii sana galmaan geessuudhaaf straateejiin inni follow godhu suni depict yookaan seeraan kan qabatan yookaan kan barreeffame ta'uu qaba mishinii keenya irratti jechuudha. Indicate how objective are to be accomplished. Objectiviin sun akkamitti galmaan geessuu dandeenya kan jedhu kan deebisu kan qabate ta'uu qaba. It should also provide a clue regarding the manner in which the objective are to be accomplished. Yeah, objectiviin sun akkamitti galmaan geessuu danda'ama kan jedhu akeektuu wayii qabaachuu qaba jechuudha mishiniin tokko. So the mission statement is preceded by the identifying the mandate and the taking into account the interest of stakeholder. Yeah, yeroo hundaa interest of stakeholderii hammachuu qaba. Warroonni gahee qaban fedhiin isaanii maali? Maamiltoonni keenya maal barbaadu? Warroonni hojjetan yookaan hojjettoonni keenya maal barbaadu? Warroonni shareholderii ta'an maal barbaadu kan jedhu clearly achitti kaa'uu qaba. Limit the mandate. Aangoo isaanis limit godhee kan kaa'ee ta'uu qaba. So always our mission statement can have what must be done, what could be done, what must not be done. Maaltu hojjetamuu qaba? Wanta maaltu hojjetamuu hin qabne kan jedhu sirriitti. Wanta dirqama hojjetamutu jira, wanta hojjetamutuu fi wanta hojjetamuu hin qabne akeektuu yookaan barreeffama keessatti qabaachuu danda'uu qaba jechuudha. Therefore, the mission statement should be consistent with the organizational mandate. So the mission statement also raises the following question. Yeah, gaafilee kaasuu qabutu jira mission statement tokko gaafa barreeffamu. Tokkoffaa who are our clients? Eenyu maamiltoonni keenya eenyu isaani? Abboonni gahee qabanoo stakeholderiin kan jennuun eenyu? Kana hunda sirriitti kaasuu qaba gaafilee. So what do our clients or stakeholder want? Maal barbaadu immoo? Kastamariin keenya eenyu egaa jennee isaan immoo maal barbaadu? Warroonni gahee qaban immoo maal barbaadu? What do they consider important? Maali wanni isaan akka barbaachisummaatti kan very important kan jedhan maali? Kana hunda gaafachuu qaba. Is the firm doing the right thing or should it change the function or service or strategy? Yeah. Firm yookaan dhaabbanni keenya wanti hojjetu the right thing jedhamu gaafa immoo if there is a deviation change gochuudhaaf function isaa, service isaa, strategy isaa change gochuudhaaf flexibility qaba. Gaafi kana hunda deebisuu yookaan gaafachuu danda'uu qaba jechuudha mission statement. So component of mission statement kan jennuuni most practitioner and academician of strategic management consider an effective statement exhibit 9 component. Yeah, practitioner yookaan academician baay'een strategic management tokko missionii componentii 9 kanneen qabaachuu qaba jedhee kaaya yeroo baay'ee. Inni jalqabaa customer yookaan maamiloota keenya. Maamiloonni keenya eenyu isaan kan jedhu sirriitti qabaachuu qaba. Inni lammaffaa product or service. Productii yookaan service nuti kenninu maayini kan jedhu clearly adda baasee qabaachuu qaba. Market yookaan magaalaa nuti cover gochuu qabnu geographically coverage of our market barreeffamuu qaba. Productii keenya yookaan service keenya eessatti gurgurra kan jedhu qabachuu qaba. Inni biraa technology. Technologically adaptable dha yookaan immoo dhaabbanni suni yookaan mishiniin suni technologically kan deeggarameedha. Even technology suni current technology dha moo akkamii kan jedhu deebisuu danda'u qaba. Inni biraa concern for survival, growth and profitability. Kana jechuun dhaabbanni keenya gara fuuldura daandiin guddina isaa kallattiin guddina inni akeekee maayinni akkasumas financial soundness isaa maal fakkaata. Capital nuti qabnu wajjin kan deemudha. Inni biraa philosophy. What are the basic belief, value, aspiration, ethical priority of the firm? Tuusa kennuu kan qabu philosophiin isaa value, belief, aspiration, ethical priority isaa maayinni kan jedhu qabaachuu qaba. Self concept. What is the firm distinctive competency or major competitive advantage? Competitive advantage inni kun dorgomtoota isaa irraa qabu maayinni kan jedhu sirriitti kaa'uu qaba. Concern for public image. Social responsibility isaa bahuudhaaf, community responsibility isaa bahuudhaaf, environmental concern isaa eeggachuudhaaf ayyamamaadha. Moo maal kan jedhu concern for employee hojjettoota isaatiif wanta barbaachisu yookaan mirgaa dirqama isaanii eeganii wanta isaan argachuu qaban kennuu irratti ayyamamaadha.
kan jedhu kanneen hunda deebisuu qaba jechuudha mission statementiin tokko. Subscribing goal. Maalif subscribing goal? Videoon kiyya sitti toleera taanaan muuma subscribe godhu. Video immoo like godhu. Haalifi videoon kuni hamma tokko waa'ee akka irraa baraatu abdiin qaba. Kanaaf you have to subscribe, like and share for your fellow friends. So inni itti aanu strategic goal and objective. Strategic goal and objective. Goal jechuun maal jechuudha? Goal jechuun not what an organization hope to accomplish in the future. Gara fuulduraa dhaabbanni keenya wanni inni kaayyeeffatee galma ga'uuf karoorfateetti ka'e maa inni kan jedhu kan nu deebisu goolidha jechuudha. So it represents the future state or outcome of an impact or current impact. Kanaaf gara fuulduraa yookaan outcome keenya yookaan bu'aa nuti argachuu dandeenyu maa inni kan jedhu akeektuun har'a nuti keenyu suni goolidha jechuudha. So strategic goal translate the mission, the vision into concrete terms and the defined benefit to be gained from introducing change. Kanaaf strategic goal gaafa jennu missionii fi visionii keenya gara concrete termitti akkasumas gara change introduce gochuutiin akka inni dhaabbatee deemu yookaan immoo wanta gara qabatamatti geeddaramu kan nu taasisu strategic goal jennaan jechuudha. Strategic goal yeroo tokko aim fi goalii interchangeably fayyadamuun yeroo fayyadaman ni mul'ata. Garuu hamma tokko garaagarummaa qabu. Fakkeenyaaf aim and goal are often interchangeably can be used. Interchangeably yeroo fayyadaman ni mul'ata. Garuu tokko miti. Our general statement of what we intend to achieve in the relationship to a client needs and our broad statement of what we are trying to achieve. The broad goal gaafa jennu broad statement. Because of this, aim and the goal are not usually written in a way that we would whether we have achieved them. Now, interchangeably fayyadamu malee hamma tokko garaagarummaa ani qabu jechuudha. Objective gaafa jennu garuu it is expression of the goal. The end result of that states how goal shall be achieved. Now, objective immoo it is a specific thing that's written in the way that our goal can be achieved. Kanaaf daandii objective goaliin keenya itti achieve ta'u sana objective jennaan jechuudha. They are a concrete and specific in contrast to goal. Goalii wajjin gaafa compare goal isheen tuni specific jechuudha. Specific. Inni goal jennuun general gaafa ta'u objective immoo more specific ta'a jechuudha. Objective make goal operational and mainly quantitative, measurable and comparable. Kanaaf goalii keenya yookaan aim keenya tokko measurable yookaan immoo quantifiable gochuudhaaf objective keenya nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf objective jechuun goolii keenya gara operationalitti geeddaruu fi akkasumas quantitative, measurable and comparable akka ta'u kan nu taasisu objective jechuudha. So objective indicate how goal can be achieved. Kanaaf goolii tokko akkamitti achieve ta'a kan jedhu kan deebisu objective. Desirable outcome of an organizational activity are more specific than goal, are specific statement of what you intend to achieve. Wanti specifically nuti achieve gochuu barbaanne suni maa inni kan jedhu kan deebisu objective. It is very specific statement what is to be done to accomplish the mission. Kanaaf missionii keenya akkasumas visionii keenya achieve gochuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu kan deebisu objective. So ideally it should be smart jechuudha. Objective it should be what? Smart. It should be smart. So statement of an objective includes or makes clear what is to be accomplished, how much is to be accomplished, when is to be accomplished, and by whom it is to be accomplished. Kanaaf objective keenya statementiin isaa gaafa barreeffamu clearly maaltu hojjetamuu qaba, hammamtu hojjetamuu qaba, yoom hojjetamuu qabaa fi eenyudhaan hojjetamuu qaba kan jedhu nu deebisuu qaba. Kanaaf galmi ga'insi goolii keenya objective tokko madaalama gaafa jennu objective sun immoo wantoota kanneen of keessatti qabachuu danda'uu qaba jechuudha. For example, the goal, objective and the target garaagarummaa isaanii gaafa laallu we earn $20. Gooliin keenya general. Maal jedhaa? Earn $20. $20 argachuu barbaannaa jedha. Objectiviin keenya immoo we can sell 10 shirts for 2 of each. Kanaaf shirtii kudhan $2 yoo gurgurre birrii 20 sila ta'uu fi goolii keenya achi gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf akkamitti kan jedhu deebise jechuudha. Maal gurgurre, meeqaan gurgurre, goolii keenya $20 kan argachuu dandeenya kan jedhu objective keenya. Targeetiin keenya immoo namoota 10 jechuudha. Namoonni 10 shirtii 10 birrii $2 yoo bitan
goolii keenya galmaan geessuu waan dandeenyuuf our target is 10 jechuudha. Again, example of objective to achieve 10% annual growth in earning per share, to achieve 20 to 25 return on equity, to achieve 27 return on the capital employed. Kanaaf specifically manipulate goolii keenya gaafa keenyu yookaan immoo adeemsa goolii keenya sana itti achieve gochuudhaaf itti fayyadamnu tuni specifically objective jedhama jechuudha. Specifically this one objective. Maarree garaagarummaan objective fi goolii inni guddaan maayinni kan jedhu alaala. Also both goal and objective use language of outcome. The characteristics that distinguish goal from objective is the level of specificity. Kanaaf garaagarummaan isaanii inni guddaan level of specificity irratti jechuudha. Maaliif objective are too specific than goal because goal are somewhat general or broad. The difference is where we want to be goal and what we do objective. Fakkeenyaaf where we want to be eessa gahuu barbaannu kan jedhu goolii gaafa ta'u akkamitti gahuu dandeenyu kan jedhu immoo objective jechuudha. Kanaaf goal are intangible, objective are tangible. Gooliin keenya intangible wanta akkatti harkaan qabannu kan measure gooluu miti. Objective keenya is tangible. Yes. Again gooliin yeroo baay'ee abstracted, objective garuu concrete. Again goal can't be validated as is. That objective can be validated. So by this scenario, we can differentiate goal and objective. Kanaaf garaagarummaan isaanii inni guddaanii isa kana jechuudha. Yeroo baay'ee level of specificity isaanii gaafa ilaallu objective too specific ta'a goal irraa jechuudha. Somewhat gooliin birooni. Inni biraa immoo yeroo baay'ee gooliin eessa gahuu akka barbaannu yookaan immoo maal argachuu barbaanna kan jedhu akkasumaan generaalii raaga malee akkamitti achi gahuu dandeenya immoo akkamitti hojjennee kan jedhu objective inuun kaa'u specific objective to what we do maal hojjechuu qabna goolii keenya galmaan gahuudhaaf kan jedhu deebisa. Kana qofa osoo hin taane goolii yeroo baay'ee intangible wanta harkaan qabamu miti jechuudha. Image future is what futuristic. But objective garuu wanta har'a hojjechaa gara fuulduraa waan argannu ittiin madaallu. Kanaaf tangible jechuudha. Gooliin abstracted yeroo baay'ee objective garuu concrete. Inni biraa goal validate gochuudhaaf nutti ulfaachuu danda'a because of abstract. Garuu objective immoo easily validate gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf inni kuni garaagarummaa isaan jidduu jirudha jechuudha. Example, my aim is to lose weight, but my objective is to lose 1 pound a week. Amma fakkeenyaaf gooliin keenya yookaan aimiin keenya maa inni weight keenya gadi buusuu, ulfaatina keenya gadi buusuu kan hir'isuu. Garuu hammam inni hir'ifna kan jedhu nuun keenya seete jechuudha. Objective keenya garuu paawundii tokkoon gadi buufna per week torbeetti paawundii tokkoon gadi buusa kun amma specific jechuudha. So goal are what you say to achieve the mission of your organization or program. It should include words such as increase or decrease, deliver, improve or train. Kanaaf goolii yeroo baay'ee galma gahinsa mishinii keenya dhaaf organization tokko prograamii inni baasudha. Yeroo baay'ee goolii gaafa keenyu termilee nuti fayyadamna jira. Fakkeenyaaf increase or decrease, deliver, improve, rate jallatu abstract wordidhaan fayyadamna jechuudha. Objective are milestone that are along the way to achieve reaching the goal. Kanaaf inni kun immoo daandii ittiin goolii keenya sana galmaan ittiin geenyu. Maarree objective tokko amaloonni inni agarsiisu maayinni reefu actually smart jenneera. Smart gaafa jennu waan jechuu keenya. So objective should be understandable. Kan salphatti namni kamuu understand godhu kan hubachuu danda'u ta'uu qaba. Concrete and specific ta'uu qaba. Relative time frame. Time frame qabaachuu qaba. Akkasumas measurable and controllable ta'uu qaba. Challenging ta'uu qaba. Objective hamma tokko challenging ta'uu qaba. Should be set up challenging but not unrealistic. Garuu wanta hin danda'amne ta'uu qaba. Hamma tokko garuu challenge gochuu danda'uu qaba. Objective tokko. Different objectives should correlate with each other. Objectives should be set within constraint. Yes, objective gaafa keenyu hudhaan yookaan rakkoon hin jiru jechuu miti. Rakkoo jiru sana keessa akkaataa ittiin rakkoo sana salphisaa itti deemnu kaa'uu qaba malee should be constraint free ta'uu qabu jechuudha. Kanaaf should be what? Smart ta'uu qaba jechuudha. Smart gaafa jennu specific ta'uu qaba, measurable ta'uu qaba, attainable ta'uu qaba, relevant ta'uu qaba. Time bounded ta'uu qaba. Yeroodhaan kan daangeffamee ta'uu qaba jechuudha. Yeroodhaan kan daangeffamee ta'uu qaba. Akkuma bareedu dubbanne specific gaafa jennu well defined and significant akkasumas clear to anyone that has a basic knowledge of the project ta'uu qaba. Namni waa'ee projektii beeku tokko clearly objective keenya dubbisee hubachuu danda'uu qaba
unambiguous ta'uu qaba akkasumas. Yes, when objective are specific, they communicate exactly what is expected, when and how much. Yeah, gaafa specific ta'u easily communicate gochuudhaaf, understand gochuudhaaf nu deebiin maal barbaadna akkamitti fi yoom galma ga'uu barbaadna kan jedhu nu deebisa jechuudha. Akkasumas measurable. Salphumatti measure gochuu, quantify gochuu kan danda'amu ta'uu qaba jechuudha. Again, a goal without a measurable outcome like sport competition without scoreboard or scorekeeper jedhama fakkeenyaaf. Gooliin tokko measurable hin ta'u taanaan, bu'aan isaa hin madaalamu taanaan, akkuma tapha goalkeeperii hin qabne yookaan immoo akkasumaan scoreboardii kan hin qabne ta'uu danda'a. Attainable gaafa jennu salphumatti achieve gochuu danda'uu qabna jechuudha. Inni biraa relevantidha, realistic, reasonable ta'uu qaba. Kanuma time bound gaafa jennu yeroo hundaa starting point fi end point qabaachuu qaba yookaan fixed duration qabaachuu qaba jechuudha objectivein tokko. Waggaa hanga kana yookaan ji'a kana keessatti yookaan immoo yeroo kana keessatti xumuramuu qaba kan jedhu deebisuu danda'uu qaba jechuudha. So the objective are needed at all level. Yeroo hundaa objective bakka kamitti iyyuu ni barbaachisaadha dhaabbata tokko keessatti jechuudha. Garuu processing isaa yeroo baay'ee top down yookaan immoo strategic management'itu objective baasee gara lower level yookaan immoo tactical level'itti gadi buusa jechuudha. First establish organizational wide objective, next establish a business in the product line objective, then establish functional or departmental objective, at the end individual objective come last year. Now top down approaching keenya jechuudha. Jalqaba organizational wide objective ni baafna, samboodhaan business and the production line objective ni baafna. Sana booda immoo functional yookaan departmental objective ni baafna. Sana booda immoo individual objective baafna jechuudha. So it is top down orientation qaba jechuudha. So generally while strategic management chapter 2 mission the objective, mission the vision as well as objective statements kan jedhu kana fakkaata jechuudha. PowerPoint keenya akkasitti tolee abdii qabna. Viidiyoon keenyas akka irraa waa baratan abdiin qaba waan ta'eef warroonni viidiyoo kana argitan reality surely waa wayii akka irraa baratan annan abdii qabuu fi viidiyoo keenya like gochuun hiriyoota keessan kanneen yuunivarsiitii biraa jiran immoo akka fayyadaman gochuudhaaf share gochuu akkasumas chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan taanaan subscribe gochuun akka baatan kabajaa fi ulfinnaan isin gaafachuu barbaada. Chaaptarii sadaffaatiin amma walitti dhufnutti nagaan naa jiraadha.